Intala dhiyoota nama daamii ajjeefte guyyaa 14 guyyaa torbee lama natti fakkaate yaadattan jedhee yaada. Intalattiin sun biyya galtee jirti, gara biyyaa deemtee jirti, Ugaanda deemtee jirti jedhanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa ilmaan Oromoodha jira jirtu bakka jiraattanii marti keessanuu yoo naa jiraatu. Intalli dhiyeenya kana madaamii ajjeestee gara biyyaatti deebisee jirti. Bilisa taateetiin yookiin qorannoo ragaanii qorannoon qoratameetiin akka isin jaartiin ajjeefne ifa godhamee galtee gara biyyaa deebitee jirti jedhanii irraa odeessanii yaa ijoollee teenya yaa habiibochee keessaafuu ijoollee mana madaamii jirta piliis kijiba akkanaan isaa tokko farrate jechuudha. Maaliif isiniin jedha isiniin fakkaate tokko farratti nama ajjeese jedhamee himatamee miti jechuudha. Yakkamaa jedhamee nama himatamee miti namni lamaa isaa sadaffaa jechuudha namni lamaa wal bira namni lamaa wal ajjeese jechuudha. Yookiin osoo inni bira dhaabbatu namni tokko nama tokko ajjeese inni bira dhaabbate sun iyyuu jechuudha. Inni ijaa arge sun iyyuu qoratamu malee seera jalaa hin ba'u jechuudha. Nama ajjeese yakkamaa jedhamee himamuu miti jechuudha. Walumaa galattuu ijoollee teenya jechuudha. Piliis of eeggannoo godha waa baay'eeraa jira. Dubbimmaan nu afaanii dubbannu koomentii nu amma barreessinu kana keessaafu araboota jala deemnee barreessinu kan waan arabni hin argine waan mootummaan hin argine jetti fakkaatin dhugaa rabbii hin argan ila koomentii matee santanarra qaqqabanii jechuudha lookeeshinii keessaa fuudhanii bakki isin jirtanii isin luqqisan jechuudha. Kanaaf waa hojjetinirra of eegaa amma obboleettiin teennatuuni dhaamsa ijoollee keenyaa dabarsite ijoollee keenya hammam utuu isinitti isin cinqanii iyyuu adaraa keessan harka keessan hin xureessinaa itti dhugaa isheeti maaliif yoo jette namni nu birmatu hin jiru walaa mootummaarraayi waraa hin baasirraayi namni waa nama qabaate yoo waa qabaate wayiidhaan waatu na duuba jira jedhee abdata. Kanaaf nuti dhugaa rabbi isinii himuu haqiiqaatti akka jechuun waan ijoollee mana arabaa jechuudha ijoollee mana madaamii yeroo kan barbaadamte isiniif fakkaate yeroo masgiinni ijaaramu yeroo hawaasni buqqa'u yeroo beet kiristaanii jechuudha dhabe manni amantaa jechuudha manni amantaa ijaaramu yeroo kana qofa barbaadamti ijoolleen tun maaliif taanaaniin meeshaadha. Meeshaa ijoollee meeqatiin ijoollee meeqa fooqarra gad darbanii ajjeesan maal isin quban qabdanii nama meeqa jechuudha. Qissaa takka isinii himu haqiiqaa ijoollee Itoophiyaarra waan ta'e jechuudha. Haqiiqaa ijoolleen mee koomentii ijoollee tanaa dubbisa dhugaa rabbi ijoolleen gariin koomentii isii kennitu koomentii jechuun yaada biyya bulchuu qabatte yaada biyya bulchuu jechuudha. Baadhatee deemtee ijoolleen tokko rabbi umurii si haa dheeressu dhugaa rabbi na gammachiisa namni tokko garuu ammoo koomentii osoo barreessitan keessaafuu koomentii gara arabaa kan araba jalatti hin barreessin of eeggannoo godha. Qissaa isinii hima jechuudha waan tokko waan dhugaate jechuudha namni nama bira ajjeese jechuudha. Intalli akkuma naafsii kana mana madaamii dalatti ijoollee warra soddaati. Waggaa 3 dura waggaa 2 dura turte amma Dubaa hin jirti intalli sun jechuudha. Biyya Suudiitti jechuudha. Manni isiin daladdu namicha dadhaba jira jechuun nama guddaa jechuudha umurii isaati bakkaa bakkatti sochoonu sochoo achumatti qaama irraa qulqulleessanii achumatti akka jalaa fuudhan kanallee jalaa fuudhan rabbi rahmata haa godhuufi. Jaarsa san namni itti bitee jette laala afaa isiirraa jechuudha. Jaarsa san namni itti bitee masrii wayii jechuudha. Masrii wayiiti mataa irraa bakka irraa muruu jechuudha. Mataa bakka irraa muruutti namicha achi ajjeese jaarsicha. Gaafa sanii ana qofa mana jiraa jetti. Isii qofa mana keessa jira. Achi booda yoo isin jaarsa dhaquu laatu jaarsi du'ee dhiinni lafa dhangala'e. Harkuma kiyyaan bilbilee poolisiitti jechuudha. Harkuma kiyyaan poolisii bilbilee akkanaa balaa akkanaatti mana keessa argame jedhan. Poolisii yeroo san dhufee jette fuula kiyya kan haguugee jechuudha. Fuula kana ganna cufee jechuudha. Yaani maali haguugatan kana akka nama yakkaasanitti akka dhoksan na haguuganiitiin yeroo san hidhan na dabarsan jette. Hidhaa san keessa jechuudha. Ka isiin hin ajjeemne ka isiin gahee takka keessaa hin qaban waggaa 3 mana fincaanii keessaa hidhameetti. Yesuudii keessatti waa isii afaan isii irraa dubbatu jechuudha. Waggaa 3 jechuun tapha isinitti fakkaateen waggaa 3 achi keessa dararamee mana fincaanii keessa dararamee akka waan ana ajjeeseetitti yakkamaa na godhanii ilaalchi isaa ittiin na laalan ilaalchi yakkamaa ilaalchi jaarsa ajjeeseetiin malee ilaalchi biraatiin na hin laalle jette. Achi booda rabbiin keenyaa godhuudhaafi namichi gaafa duraa jaarsa ajjeese sun dhugaa baasee dhugaa himatee harka kennatee ani waggaa 3 booda fuudhaniitiin biyya na dabarsan jette laal. Isiin kan hin ajjeefne kan mana san keessa jirtutu kana irra raawwatame jechuudha. Inni ni ajjeefame jedhamee yakkamee amma caddisu rabbi laafisee fi rabbi akka namaati miti Dubaayii kana jirti jechuudha. Kanaafi
ijoollee ta'inna akka Itoophiyaatii miti namni nama ajjeese bakka socho'uun akka Afrikaatii miti namni nama ajjeese laalta koyii maal jetti baga mirgaan galtee jette koominti sana keessa ilala jagna wallaahi baga rabbii nagaa isii baasta tanaa mitta bakka takkoyitu maal jedha dhugaa rabbi waan si garaa si gubu jechuudha maal jetti baga keessaa baastetti baga ajjeefti mirgaan galte indee nama ajjeesuun mirgaan jedhamu barbe haguma fedhe dhugaa isinii himu ijoollee kenna nuti itti dhufee miti jarri nuti hin dhufne barbe akka nu itti dhufneef jarri nu danda'anii iyyuu dhugaa rabbii haqiiqaan lafa jirtu kana jechuudha. Eega itti dhufne silaafuu namuu rakkate obsa namuma miidhame obsa namni miidhame nu waan ta'eef obsuun dirqama jechuudha dalagachuu biyyaa baane achi wulwul jechuun lubbuu namaatiin murtee hin taane fudhachuudhaaf miti biyyaa baane jechuudha ammoo yakka irratti yakkamaa deeggaruu atuu yakkamaadha seera si gaafa jiran koomintii ammisii keete tokko as keessa argitanii hin beeku maal jette baga mirgaan galte baga ajjeestee indee akkana hin jedhamu. Koomentii ati jette tanaadhaaf jechuudha. Koomentii ati barreessitan osoo madaamiin si argite sila koomentiin tun murtee du'aa sirra fudhataa habiibtiiti jechuu barbaade. Kanaafi laala amma isin maa harka kanneetu tunuyyuu yaani deeggartu waan biraa ta'uu dandeette. Kanaaf ijoollee teenna koomentii babarreessinuyyuu keessaafuu waa'ee araboota waa'ee biyya namaa kana qusataa deemnee irra bareeda. Maaliif dhiibbaa akka itti dhufu wallaahi nu dhugaa rabbi keessaafuu nuti ijoolleen teenne Itoophiyaa jechuudha. Teenne ijoollee Itoophiyaa keessaafuu ijoolleen teenne Itoophiyaa keessaa ijoollee Oromiyaa namni isin dubbatu hin jiru. Ijoollee Oromoo jechuudha. Dhugaa rabbi yoo waa balleessitanillee murtee keessan yaani matama keessan irratti lubbuuti yaa murtee akkasii fudhadhu malee wala imbaasii wala mootummaa wala hawaasa namni si birmatu tokko hin jiru. Namni si dhaguu hin jiru. Guyyaa mala maalaaf viidiyoo sirraa waraabanii achi booda namni quba si qabu hin jiru jechuudha. Rabbiin balaa akkanaa irraa najaa nu haa baasu. Wallaahi balaa akkanaa rabbi irraa nu haa eegu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf ijoollee teenya obsaa. Amma keessaafuu Ramadaanni dhufee jira. Balbala foonuu jira. Yeroon kun yeroo obsa akkaadhaan barbaachisuudha. Hin beektani. Yeroo akka obsa si barbaachisuudha obboleettiiti. Kanaaf ati sooma nafaa qabdu afaanii qabdullee ati hin soomnillee jechuudha ijoolleen teenya ijoollee amantaa biraa hordoftanillee obsaa danda'a. Dirqamatu nu dandeessisa. Dirqama nu obsisiisa. Maaliidhaafuyyuu nutu itti dhufe jarri nuti hin dhufne silaafuyyuu kama balbala namaa dhaabbatee salphataadha. Kanaaf obsuun ammoo dirqama keenyaa dirqama kiyyaa dirqama keeti. Kanaaf sirriitti obsa obboleettiiti asiin jedha. Akkasuma ammoo waan dubbannu irratti haa eeggannu. Waan goonuu irratti of eeggannoodha haa deemnu. Barri bara miidiyaati. Wanni an dubbadhe koomentii maama barreessuu kana arabni afaan Oromoo hin beektuudha. Oromiffaan barreessuu kan ilaalcha akkasii ta'e ilaalcha akkasii sun dogonkora habiibtiitiya. Namni amma miidiyaan qaroomsee jira keessaafuu jira. Sirriitti qaroomsee jira. Of eeggannoo isin barbaachisa. Of eeggannoo na barbaachisa sallee jechuudha. Isin raftanii miti. Ani rafnee bar hanga ammaa rafni amma kinoo jina keessaa ba'uu ka'e. Sa'a meeqa Itoophiyaatti sa'a ganama keessa laphee kana jira na waraana akkam mukee kan nabbiinna laata. Sa'a meeqa silaa sa'a jahaaf meeqa sa'a 12 fayyadiree jiru ammoo akka waraabessa guyyaa rafnaa beektanii. Halka ammoo kan mulii gajjaan bulla. Amara hooda nagaadha rabbooliin nu haa deebisu. Baay'ee በጣም ከእስን ጃላችሁ ነው በጣም ከእስን ከበጁ ነው በጣም ከእስ አፋቀራለሁ እስ አፋቀሩ ነው ማርፈትን ከቶከም ቆይ ጉርጉረምቲ አማ ረቢ ፈረ ኢንሻአላህ የሮ ገባባ ከሰደዋይና ወዳ ቢየ ገል ወዳ አማርፈትን ከቶይ ሽንኩርቲ ነው እቲም ቢጠጣምቲ ሽንኩርቲ አማርፈትን የታት ብስሚላህ ማልጎናጋ warra dhiyoo biyyarra dhufte akkan haasofne kun duraan maariffaa mormifa deebi'ee jira. Erga mootummaa Abiyyi irra bu'anii kam silaa dubbichi firaashii takka fataa jira. Kanuma keessa waggaa meeqa rafne alhamdulillahi rabbil aalamiin nagaatti.